Maqaan koo Shaamoo Galataa Oosanaa jedhama. Haalli qophii kanaa nu ibsuu dandeettani? Qophiin kun waa'ee mirga dhala namaatii ilaala. Waa'ee mirga namaa kana keessatti mirgi uummata Oromoo maal akka ta'e maalirra akka jiru kana keessatti ilaalla. Oromoon dhiibbaa guddaatu irra jira. Mirga isaa dhabee biyya isaa dhabee waanta jiruuf kana laalchisee waa'ee addunyaa kanarratti mirgi dhala namaa immoo kabajamuutu irra jira isa jedhuu fi akka dhala Oromoo tokkotti Oromoonni iddoo kanatti yaa'anii kanarratti argamnee jirra jechuudha. Maqaan koo Addisuu Kaloon jedhama. Manitoba Oromo Association Presidentidha. Haalli qophii kanaa nu ibsuu dandeettani? Haalli qophii kanaa waa'ee uummata Oromoo addunyaatti beeksisuudhaaf Oromoonni eessatti argamaa saba akkamiitii kan jedhu beeksisuudhumaaf asitti argamne jechuudha. Wanni barbaachisaan guddaa qophii kanaaf maali? Qophii kana barbaachisaan isaa biyya keenyattiyyuu Oromoon beekamee hin beeku. Dhokataa ture, dhokfamaa ture. Itoophiyaan uummata tokko, saba tokko, afaan tokko kan dubbatudha, amantii tokko kan qabudha jedhameetii labsamaa ture. Inni dhugaa akka hin taane suuta baramaa dhufeera. Amma immoo Oromoon maal akka ta'e Oromummaa isaa beeksifachuudhaaf bakka hundaayyuu waan akkasiitu gaggeeffamaa jira jechuudha. Barsiisuudhaaf nu gargaara jechuudha qophiin kun. Uummanni as ture waa baay'ee maal barate jettanii yaadda? Waa'ee Oromoo kan dhagahee hin beekne Oromoon maal akka ta'e karaa barreeffamaas karaa waan adda addaas karaa tiishartii kana kunoo samman uffadhu atis uffattu kana beeksifachuu dandeenyeerra jechuudha. Maqaan koo Boontuu Galataadha. Nama kana reprezentii godhu waldaa dargaggoo Oromoo Winnipeg. Haalli qophii kanaa fi barbaachisummaa qophii kanaa nuuf ibsime. Qophiin kun egaa namootuma adda addaa wajjin asitti wal argine akka communitytti waa'ee Oromoo barsiisuudhaaf waa'ee biyya keessatti wanta biyya keessatti ta'aa jiru argisiisuudha irratti himuudhaaf nuti kaardii qopheessinee ture waan akka post kaardiidha waan harka kee keessa arginu. Thank you. So waa'ee Oromoon history isaa maal akka biyya keessattis maal akka ta'aa jiru kan irratti barreeffameera. So and then more information yoo baruu barbaadanii oromoprotest.com, gadaa.com achirra dhaqanii akka isaan ilaalanii fi kana qopheessinee fi jirran namoonni baay'ee kaardii kana fudhatanii manatti galaniiru jechuudha. Baay'ee galatoomne Boontuu. Galatoomne.